Fayyaa shamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordoftan hundi nagaan keenya isin qaqqabu jechuun sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya. Gama biraan ammoo faana aartii YouTube subscribe share gochuudhaan maatii faana aartii YouTube ta'aa isiniin jira dhaggeeffattoota keenya. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Qophii keenya eegallee jirra. Ayyaana Irreechaa guddicha Oromoon ayyaaneffatu keessaa Irreechi isa tokko. Ayyaanni Irreechaa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatti guyyaa kaleessaa haala ajaa'ibsiisaa ta'ee fi akkasuma qeerroo onneeffatee ayyaana sana kabajee dabarsee jira. Sirni mootummaa Abiy Ahmedis waraanaas bobbaasu saree fi kanneen biraa baasuun qeerroo sodaachisuu fi of duubatti deebisuu yaalii guddaa gaggeessee jira. Itti hin milkoofne qeerroon sakaleessaa beekamu caalaa mul'atee guddatee onnaa'ee argamee jira. Sun ammoo uummata Oromoo kan sodaa of keessaa qabuuf onnee kan itti bitu akkasuma ammoo shirtuu Oromoon dadhabe yookaan immoo Oromoon qabsoorraa of duuba deebi'ennaan takka as ba'uun isaa hin jiru jedhee kan uummata Oromootti dhaadatu abdii kan murachiisu ture onneen qeerroo guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeessaa ture. Akkasuma ammoo qeerroon itti dabaluun mormiilee garaagaraas dhageessisaa ture. Jawaar Mohaammed akkasuma Mikaa'el Booranaa akkasuma Hamzaa Booranaa Baqqalee Garbaa ba'uu qabu hooggantoonni siyaasaa Oromoo maneedhaa keessatti dararamaa jiran adda durummaan kanneen qabsaanii qabsoo kana asiin gaanii sirna biltsiginnaa aangootti laatan har'a hidhaa taa'uu hin qabani haqi keenya dabeera jechuudhaan qeerroon onneeffatee dhaadannoo isaa jajjabduu dhageessisaa tureera. Sanas waabeeffachuun kanneen akka Reuters, BBC, Al Jazeera akkasuma The Guardian akkasuma miidiyaalee xixiqqaan local ta'anis social media dabalatee haala ajaa'ibsiisaan onnee qeerroon kaleessa guyyaa Irreechaa irratti dhaadannoo isaa dhageessiseef qabsoo gaggeessee dhageettii guddaa argatee jira. Sun ammoo qabsoo Oromoof bu'aa akka ta'e akkasuma gara fuulduraattis qeerroon qophii ta'uu isaa mul'isee jira. Sirna mootummaa biltsiginnaa yookaan immoo sirna mootii durii deebisuuf kan tattaafatu mootummaan biltsiginnaa akka abdii muratee uummata dhaggeeffatuuf ergaa jajjaboonis dhaamamaa tureera. Kana keessatti hedduu kan nama ajaa'ibu safuudha. Ammoo onnannaa qeerroorraa kan ka'e sirboonni garaagaraa walaloodhaan dabalamanii walaloo ajaa'ibaa mana rukutuun kaadiroota Abiy Ahmediif dhaamsa dhaamaa jiran keessatti Rigaa Kasalaa kan jedhu sun hedduu kan hawwatee fi hedduu kan ajaa'ibsiisedha. Egaan qeerroon jibbaa keessa bee silaa bakka kanatti ka jedhu hin qabne ammoo dhugaan isaa waan jalaa dabeef haqa isaa waan jalaa dhabeef bakka itti dhukkubbii isaa baafatu yookaan immoo himatu waan argateef carraa sanatti gargaarame Irreecha irratti sirna biltsiginnaa abdii murachiisee jira. Kun immoo kan waan hunda keenya boonsuudha. Qeerroo keenya jabaadhu abdii sabaa ittiin jenna jechuudha. Egaa dhaadannoo kaleessaa qeerroon dhageessisaa ture keessaa kan dhageetti argate adda durummaan hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidhaatii ba'uu qaba. Biltsiginnaa miti kan nu bulchu marrootu nu bulchaa nuti marroo wajjin hiriirra. Marroon waraana bilisummaa Oromooti isatu Finfinnee bulchaa. Hoogganni keenya marroodha. Hoogganni keenya waboodha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ba'uu qabu. Qabsoo qawweedhaan mirga keenya kabachiisna jedhu dhaadannoo adda durummaa ture. Akkasuma ammoo erga biltsiginnaadhaaf dhaamamaa ture keessa sirba obbo Taayyee Danda'aadhaaf sirbamaa ture keessaa tokko
Rigaa Kasalaa yaa Rigaa Kasalaa lakkii dhiisii taa'ee danda'a. Qeerroon si qalaa itti deebisna nuti immoo akkasuma marroon si qalaa jedhamaa ture. Walaloon sun gara biraattis inni oriijinaalii isaa jechuullee hin barbaanne asirratti. Haa ta'u ammoo dhageettii guddaa argatee jira. Taayyeen kaleessa sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti bifoota garaagaraa fi hojii isaa fi akkasuma walaloon sun kan isa ibsu ta'uu akkasuma Taayyee Dandaas karaa feesbuukii isaanii wanta kanaaf deebii laachuu dhiisan malee maqaadhaan deebii laachuu dhiisan malee yaadi isaanii yookaan immoo walaloon sun kan isaan ilaallatuuf hojii isaanii akka ta'e hubatanii kaleessa waa xiqqoo barreessanii turanii sanarratti Obbo Taayyeen kadhaaf keessus ni barbaadu, Oromoo sossobus ni barbaadu, bakka Irreechaatti immoo waan safuu cabsuu dubbatamuu hin malle jechuus ni barbaadu. Haa ta'u malee yaadii isaanii akka dhimma sun isaan dhukkubsee fi isaan aarsee akka ta'e ifatti yeroo sanatti deebii laachuun qeerroon daandii sirriirra jiraachuu mul'isee jira dhaggeeffattoota keenya. Egaa sagantaa sanarratti poolisiinis ijoollee rukutuu ijoollee miidhuu itti fufaa ture akkuma viidiyoo irratti argaa turre. Egaan qeerroon sana hunda dandamatee qabsoo isaas finiinsee dhageettii guddaa addunyaa biratti argatee irreecha isaas kabajatee biyya abbaa isaa nuuraa Oromiyaa Finfinnee irratti dhiichise. Nafxanyaa nu balleessa, nafxanyaan hin deebitu, nafxanyaa nu balleessa jechuun qeerroon jabeessee sirna durii akka abadan handhuura isaas haa ta'u Oromiyaa irratti uummata Oromoo irratti hin deebine jala muree bilchaginnaatti deemee jira. Egaa sanbooda gara hora Harsadii Bishooftuutti qeerroon sochii isaa itti fufee jira. Yeroo sanatti danqaa mootummaan bilchaginnaa daandii cufuudhaan akka gara hora Harsadiitti qeerroon deeme irreeffatee qabsoo isaa hin goonee fi dura dhaabbannaa fi karaa cufuun akkasuma godhamaa ture. Achi keessattis poolisoonni nama hidhuu, reebuu akkasuma waraqaa eenyummaa ilaaluu qeerroo dararuu fi abdii murachiisanii gara duubaatti deebisuuf yaaliin godhame sitti milkoomne irraa hora Harsadii haala ajaa'ibsiisaa ta'een bakka uummanni Oromoo miiliyoona 3-4 ol jirutti ayyaanni Irreechaa kabajamee oolee jira. Qeerroon sanarratti dhaadannoowwan ajaa'ibaa akka boombii ta'an dhageessisaa oolee, dhiichisaa oolee, sirbaa oolee, waaqasaas kadhachaa oolee. Bara dhuftuu qeerroo fi qarree akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee hora Finfinnee fi hora Harsadiitti marroo waliinis ayyaaneffanna jechuudhaan qeerroon dhaadachaa akka ture karaa sooshaal miidiyaa viidiyoodhaan ilaalaa turre. Egaa qabiyyeen Irreechaa fi akkasuma danqaan mootummaa bilchaginnaa kan hin milkoofne ta'uu fi akkasuma Irreechi uummatii yaa'e garuu bifa milkiin xumuramuun bilchaginnaa abdii murachiisee jira. Egaa dhimmi Irreechaa kun akkuma beekamu bakka itti Oromoon wal dhiisaa wal arguu inni ba'a inni dhiyaa inni kaabaa inni kibbaa inni Islaamni inni Kiristaanni inni waaqeffataan hundi Oromoof Oromummaa isaa aadaa isaa bakka qabu hundi bakka itti wal arguu fi akkasuma wal arginee yaa Rabbi si haa galatu ka jedhee waaqasaa galateeffatudha. Galateeffannaan kun ammoo Oromoof Oromoo miti saba biraallee kan hammatu fakkeenyaaf kanneen akka Daraashee, kanneen akka Koonsoo, Walaayittaa, Hadiyyaa sabaaf sablammiin hedduun ayyaana kana kan baatan ayyaana kana kan uumamaan kan godhachaa dhufanidha. Keessattuu ayyaana ilmaan kuush wal agarsiisu guyyaa ganna adda deemu bishaan ni guuta. Yeroo ganni xumuramu ammoo birraan ni dhufa. Yeroo sanatti walitti ba'anii yaa Rabbi baga nagaa wal nu agarsiiste nuuf bariisiste nuuf ibsite jedhaniiti
galata rabbii isaanii wal agarsiiseef kennuuf kan isaan wal ga'anii. Kanaaf saboonni biraanis wanna kana akka biraatti ilaaluu osoo hin taane dhufanii galateeffannaa waaqaaf kennuu akka danda'ani seerri heerri Oromoodhaa kan lafa kaa'ee jirudha. Haa ta'u malee mootummaan bilisiginnaas haa ta'u mootummaan dhufaa darbaa irreeffannaa kana balleessuuf dhiibbaa hagana hin jedhamne kan inni gaggeessaa ture, garuu milkii hin arganne. Waan tokko yookaan aadaa afaanii fi akkasuma eenyummaan gaafa dhiibamu daranuu jabeessaa, daranuu utubaa fi bakka sanatti argamtee waan sana calaqqisiisaa akka deemtu nama godha. Egaa yeroo ammaa kanatti ammoo sooshaal miidiyaa irraatii karoota garaagaraatiin duulli ayyaana irreechaa irratti gaggeeffamaa jira. Duula gaggeeffamaa jiru kana ammoo nuti yeroo ammaa kana irraa dubbachuu hin barbaannu, garuu Oromoon Islaama Kiristaana waaqeffataan hundi ba'ee akka ayyaaneffatee diina isaa garaa gubuudhaan eenyummaa isaa gadi annuura isaa irratti utubee galee jira. Egaa kanneen sirnoota dhufan irkaatii ergamaa fudhattee Oromoo adda diiguuf tattaafattu hin milkoofne. Irreechi hora Harsadii horri Finfinnee qeerroodhaan dabalamee, gootummaadhaan dabalamee, qabsoodhaan dabalamee xumuramee jira. Qeerroon yoomuu taanaan harka isaa of duuba deeffatee hin deemu. Qeerroon qabsoofis of kennaa fi qophaa ta'uusaa mul'isee jira. Egaa Oromoota Oromummaasaa amanee qabsoosaa irraa hafuu didee Irreechaa Finfinnee hora Harsadii irratti argame hundaan Rabbi galma keessan galma bilisummaa dhugaa Oromummaa isiniif haa godhu jenna. Dhimma dhiibbaa ayyaana Irreechaa fi Oromummaa irratti godhamu ammoo guyyaa borii sagantaa keenya keessatti haala bareedaan isinii biraan geenya. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii faana aartii YouTube sagantaa nuti qabannee dhiyaannee jirru aagaa kana ture. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya gara fuulduraatti akka hordoftanii faana aartii YouTube subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Viidiyoo keenya wal irraa fuudhaa share godhaa. Horaa bulaa deebana. Nagaan tura. Ilma na bagada